yeroo hundumaa rakkinatti odeessitu waan ta'eef warri madaa'otan si tuffatu. Ijoollota warra biyyaatti immoo gaafa daawwattan birrii fudhattanii isin jalaa dhume birrii waan sin hanqateedhaaf anoo madaamiin koo birrii naan kennine jettu. Birrii sheenitti dhume yookaan ta'imutti dhume ta'uu danda'a yookaan immoo mucaama sin jaalattan tokko kan maatiin hin beeknetu sadarkaa fuudhata. Gaafa achi dhaxxalis immoo rakkinaa sooftu. Madaamitti abbaa koo dhukkubsatee hospitaala gayaa duraa waaqayyo dabuuza kun kennitti. Karaa seera qabeessaan fudhachuu kan dandeessu. Obboleessa keetti immoo daawwattee madaamiin kun na lolte madaamii faana wal lollee birrii ni raawwatte. Seera Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii hannagaadha rabbiin galannaa ta'u jecha aara kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa akkasuma immoo maatii koo taatanii kan jirtanii iddoo tokko isin yaadattiin jira sinin jedha sababoota haala jireenya iddoon jiraadhurraa kan ka'ee isin jalaa badeetiin jira kanaaf isinillee akkana yaaddan akkasuma immoo maaliif dhiiftillee jettanii kan gaggaafatan hin jirtu kanaan yeroo biraa deebinee walitti dhufna sinin jedha ammaaf garuu viidiyoon kun isin fayyada jedhee isiniif qabadhee dhufee jira kanaaf yuutuubiin kiyyallee baay'ee sababanii irratti hojjechaa hin jirreef gadi kufee jira namoonni daawwattan adaraa keessanii laayik naa godhaa yuutuubiin koo akkanaaf ka'u sinin jedha na jajjabeessadha akkuma dura na wajjin turtanii ani sin malee homaa hin qabu yoo isin na gargaartan anillee milkaa'uutiin danda'a sinin jedha turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Qabeessaan gaafachuu hin dandeessa. Seera qabeessa gaafataati. Kanan ta'u taanaan immoo hunduu si tuffataa jechuudha. Kanaaf kan of tuffachiisu sun kiiloo ati irra geessee si tilmaama. Ati of tuffatta taanaan ilmi godheen si tuffadhaanis dhugaa rabbiin of sin qixxeessu. Waaqni ragaa kooti. Maaliif ati of tuffatta? Ati of kabajja taanaan immoo si biran ta'an teessuman si saamala. Si bira taa'uudhaaf si wajjin suura ka'uudhaaf hin muddamu. Maaliif beektaa? Nama of kabajuudha waan ta'eedhaaf. Boorati nama kan biraallee hin kabajja. Nama kan biraallee fakkeenya taata waan ta'eef. Kanaaf maadaamonni maaf sin tuffatu eeno tokko isintu ofii keessan of tuffachiisa. Rakkina fakkaatan itti mul'attu. Kana yaachi kaddaama jechaa dhufu. Warra Filiippiinii fuulatti kaddaamaa jennaan si jammar gilmichaadhaan lafaa fuutetti ol baastee gad deebisti. Argaan oola waan ta'eef isaaniif. Warra keenya kaddaamannan abeetetti mutaggaatti. Himaratti indoom akkas faa jiru. Indee hojii hojjeta yoo uniformii keessatti goote okkee abeet mindin ነው? Seera qabeessa gaafate. Seera qabeessa yoo hin taane ta'e immoo seera qabeessatti jijjiirratta. Seera qabeessatti jijjiirrachuun immoo oduu 90 achi osoo hin taane seera qabeessaan warra beekan gaafatteetu. Oolmaan qophooftee nagaan siffaa tokkotti nu dubbise. Miira keessa nagalchan ijoolleen kun. Haala eegaltanii argaa jirtu hundi keessanuu. Kana madaamonnis ijoollee namoonni biyya jiranis maaliif tuffatu baay'een isaanii jedheen gaaffii gaafadde. Okay, sana dura gaaffii. Nusa kanaa wal qabsiisnee tokko mirgaaf dirqama isaanii hin beekanii keessumaa immoo waa'ee agirimentii jiran tiree viizaan osoo hin bahin dura impiloomentii kontiraatiin bahu. Impiloomentii kontiraatii keessanillee osoo ilaallattanii gaariidha. Isarraati ilaalaati damozni keessan meeqaan akka jiru yoo namtichillee sin dhowwate seeraan gaafachuu dandeessu. Kan jedhuun kaasee akkamitti ilaallannaa jedhani. Ayi, tokko ijoolleen mana madaa'imee hojjetan wanti akkana yeroo baay'ee mudachaatiin jiru waa'ee mindaatiin wal qabate. Indoom ijoolleen mana madaa'imee jiran dubartoonni baay'ee cimoodha mindaa isaanii irratti. Mana muraasa mana madaa'imee baay'ee ulfaatu yoo galan malee harka caalu waa'ee mindaa irratti ijoollee haaraa ta'an malee ijoolleen afaan beekan karaa Dubaay dhufan yeroo baay'ee dhimma mindaatiin baay'ee tokko cimoodha mindaa irratti. Fakkeenyaaf gaafa jalqaba kuma dhibba lama kuma dhibba sadii lamnaan ji'a gaafa guutuu sana kenneef taanaan balaa kaasu jiran argeeffanne yeroo baay'ee jechuudha. Harka caalu dhimma mindaatiin dhimma agirmatti ilaaluu dhabuu maaldhaanii ijoollee dhiiratti malee ijoollee dubartoota biratti baay'inaan hin mul'atu. Inni kun jechuudha. Inni biraa maal ammoo yeroo baay'ee haala yookaan seera beekuu dhabuudha. Mirgaa fi dirqama beekuu dhabuudha. Fakkeenyaaf biyya kana keessa gaafa jirtu yeroo baay'ee madaamiin takka akkuma argite gooti ijoollee keenya. Fakkeenyaaf waan hundi akka harka ishee jirutti
immoo sa'aatii barbaadde tikeettii kuteen gara biyyaa si galchaa. Yoo barbaadde biloogis si godha, yoo barbaadde akkasis si godha jettee as faraarraati. Sira isaan hin beeknetii jechuudha. Fedha isaanii malee tikeettii fa'aa kuttee eerpoortii geessitee gara biyyaa galchuu wantoota akkasii kana garuu seera beekan taanaan homaa tokko gochuu akka hin dandeenye. Madaamiin tokko seeraan ala gochaa tokko waan tokko nutti raawwachuu akka hin dandeenye kan seeratti ba'ee jira. Amma yeroo baay'ee ijoolleen gaafa kontiraata fudhatan xumuratan madaamonni tokko yoo ishee biraan hojjenne langee darrasoo jette yookaan biiroo isa waggaa 3 durarraa fudhatte asi deebisu jettiin yookaan tikeettii guuteen gara biyyaa si galchetti. Na biraan hojjettu taanaan biyya kana keessaan biloogisi godhatti. Garuu hin dandeessu mirga hin qabdu wanti beekuu qabdan. Ijoolleen keenyas immoo harka caaluun gaafatan. Gaafachuun hin jiru. Ijoollee meeqadha giddiidhaan qaamanii kan eerpoortii dhaqanii gaafa nuti itti eerpoortiidhaa deebi'anii taansileeshinii fudhatanii paaspoortii fudhatanii iddoo barbaadan galan. Haalli silan beekuuf jechuudha. Ijoollee meeqadha gaafa madaamiin tikeettii murteessitilla fakkeenyaaf viizaan isaanii diinni tokko kontiraa isaanii dhumuudha gaafa kaansilii gootee daftee tikeettii murtee qopheessitee. Korsas iraha hafut hanu